have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. Harkaaf miila hin qabu garuu quba xiqqoo kana qabaachuuf baay'een galateeffadha. Namoonni jalqaba yeroo na argan ni na'u. Yeroo ani bishaan irra bololi'u baay'ee ajaa'ibsiifatu. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? Yeroo ani itti jireenya koo ilaalee kana hojjechuu hin danda'u jedhan ni turan. Wanta qabduu fi wanta qabaachuu hin barbaanne irratti xiyyeeffattee wanta qabdu irraanfatta. Jireenya keessatti bakka itti otoon miila qabaadhee harka qabaadhee jedhee itti hawwee hin jiru. Garuu jireenya keessatti wantan argee qajeelfamoota barbaachisoo lama. Inni duraa kanan arge nama galateeffataa ta'uudha. Waan tokkon isinitti hima yeroo umriin koo 8 turetti wantoota hin danda'amu jedhamaniin sammuun koo guutee ture. Isaanis ani tasumaa hin fuudhu, hojiis qabaachuu hin danda'u, jireenya kaayyoo qabus jiraachuu hin danda'u. Abbaa manaa akkamiin ta'uu danda'a? Inni kaan yoo hafe harka haadha manaa koo qabuu hin danda'u. Ofii keessan akka gaarii hin ta'anitti yaaduun keessan soba. Akkasumas akka nama gatii hin qabnetti of yaaduun keessanis dogoggora. Beektuu namoonni baay'een akkamitti akkas kolfuu dandeessu jedhanii na gaafatu. Anis yeroon deebisuu fi tole inni seenaa dheeraadha garuu akkasumas wanta baay'ee salphaadha. Yeroo tokko tokko jireenya keessatti yommuu kolfuun itti cimaa ta'uu ni argitu. Jireenya keessatti wantoota isin hin beekne fi akkamitti akka keessa darbuu dandeessan hin beeknetu isin mudata. Beektuu jireenya keessatti dhiphina keessa darbaa jirtu ta'a. Akkasumas yeroo hammamiif akkatu hin beektan ta'a. Warra qajeelfamootan jireenya koo irraa bara isiniifan qoodha. Kan isinis fayyadamuu dandeessan. Osoo wanta bareedaadha isinittan hima cimaadhas. Garuu akkan harka ittiin harka haadha manaa koo qabachuu danda'u hin qabaanneen hubadhe. Garuu gaafa yeroon isaa ga'u onnee ishee qabachuu nan danda'a. Onnee ishee qabachuuf harki nan barbaachisu. Beektuu shamarran baay'een ulfaatina qaama isaanii hir'isuuf jecha nyaata dhiisu. Inni kaan immoo sababa rakkoo maatii fi namatti aaruuf jecha beelaa jira. Kaan immoo akka ofii gatii hin qabnetti yaadaa jiru. Mee ilaalaa hammam akka inni nama rifaasu. Shamarran as jirtan hundi keessan akka kana beektan hin barbaadu. Hundi keessan bareeddota. Akkuma ofii keessan jirtanitti miidhagoodha. Dhiironni immoo silas dhiira. YouTube keenya like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa.